ayuu jedhamti. Isinii galee dubbachaa. Dheengadda Ustaaz Awwal laayivii garee shaadaa ta'e kan abumaa jiran ta'e hin barree achirra ta'anii akka gorsaatiin bifa gorsaatiin itti himaa turan. Bifa gorsaatiin yookaan akkuma gorsaa tokkoon akkuma abbaan ilmoo gorfatutti akkuma obboleessi hangafa obboleettii ofii gorfatutti isaan garee sanarra ta'anii itti himaa turan. Isaan jechuudha. Isheen immoo mana banattee adaba dhabummaasii akhlaaqa dhabummaasii jechuudha. Ulfina dhabummaasii kabaja dhabuu isii kan namatti agarsiisu. Subhaanallah waan isiin jettuuni. Waan isiin jettuuni wala ya'uudhu billah wallahi an viidiyoo sana argee akka malee jechuudha akka malee garaan keenya rifate inde jara keenya abbaan hangafti wayii nama gorfachuun of course namni nama jaallatu waa gorfata barra. Namni nama jaallatu wahii waa gorfata. Laayivii banattee isa takkana naan jedha akkana nyaadhu maal kun nurraan eegamu jara keenya. Nurraa hin eegamu maal akkamitti abbaa ofiitiin namni akkamitti akkas jedha namni bar nama jaallatu gorfata namni yoo sin jaallanne waan fedhataa godhee si tuffatee dhiisa bar. Noo qabbanaa'uu dhabusii of guddisuu yookaan of tuuluu jechuun kuni isinii galee maasiyaadha kan isiin dalagaa jirtu. Nama tokko kan nama tokko amansiisuu fi miti beektaa waan takka amansiisuudhaaf osoo hin taane namni nama sana fayyaa se'ee gorsa. Yaakiin namni hundi fayyaa miti uffata keessatti illee maraachuu danda'a. Namni hundi fayyaa miti uffata keessatti ni maraatama. Uffata keessattis ni maraatama jechuudha. Dirqama uffata baasanii maraachuun isinoo inni akkasiin eegama. Ijoolleen keenya gaafa namni guddaa namni isinii oolu waa isinitti himu marhaba jedhii fudhadhu. Marhaba jedhii fudhadhu. Oo maraatummaa kan kee ofitti beektee hangam fayyutti waan kana nan qeebala jedhii tasgabbaa'ee fudhadhu. Namni waan si jaallatuuf waa sitti hima. Waan galchu fakkeenyaaf waa'ee diin irraa dubbadhee akka dogongorate namoota gurguddaa waan galchu dirqama galchuu qaba ilmi diin keessatti. Dhugaa isaanii jedhan viidiyoo isaanii illee haga dhumaallee dhaggeeffadhe. Qoosaa miti jechuun ilmi diin akkuma nama akka nama baratee wayii akka nama qur'aana kana juuzii 30 qomatti qabatee wayii amantaa namarraa dubbata. Kan dubbatamu amantaa ofii beekamee amantaa ofii bira darbamee amantaa namarraa dubbatamaa jira. Garuu nama amantaa kana barsiisaa jiru nama amantaa kana itti fufsiisaa jiru immoo maal godhama ni cabsama yookaan ni qeeqama jechuudha. Maali kun adamna akkanaa? Adamna akkanaa maali? Adamna akkanaallee hin bareedu hin bakka keessattiyyuu shamarran si jammar namni jalqaba waa barsiisuun duratti awuraa sattarata. Sinii galee awuruma kana bakka sattaran waajibaaf sunnaa osoo gaafatanii nama addaan baasee hin beeknedha. Mikniyaatuum awuraa ofii mul'isaa diinii wayirraa dubbachuun akkamitti taati? Hin taatu jara keenya. Awuraa ofii mul'isaa asiin akka rifeensi gadi ba'u godha. Asiin akka qomni mul'atu godha. Maaltu siif eeyyame? Maaltu siif eeyyame? Maaltu siif eeyyame? Asiin osoo hijaabni keessan akka dudduubba ga'u osoo beektanu asiin awuraa keessantu mul'ata. Achi booda immoo akka nama awuraa sattaratee qaala Allah jedhaa jiru asii ustaazarra fidanii isayyuu bar nama diinii kana akkaan namoota jaa'ila kaafira gara islaamnaatti fidaa jiru. Dursarratti akka awuraa sattaratan bara. Isinii galee bakka kamtu sattarannaa waajibata bakka kamtu immoo yoo nurraa hafe sunnaa ta'uu danda'a. Jedhaati adda baasaa malee asumaan gadi baatanii sheekicha akkana naan jedhe maal kun xinnaattuun nama? Xinnaattuun nama maali? Mee ilaalaa mee rabbumaa jedhaati mee yeroo hedduu an laayivii waan akkana kana jooyin godhee hin seenu malee
Asii macaafa qulqulluudha. Kan isin iyyaa ooltu. Macaafa qulqulluu asirraa banatama ni haasa'ama. Asiin awuraan ni mul'ata. Gaafa kee asiin rifeensi mataa ni mul'ata. Maaltu siif eeyyame kana? Maaltu siif eeyyama? Dura jalqaba irratti amantaa kee bari. Isa kajaraa abbaa qaba laala. Abbaa qaba yoo immoo akka jara kana jara kiristaanaa kana haqiiqaatti waamuu qaba yoo kajetu ta'ee maaliif buuftan ustaaziin? Ustaaziin buusin haa kajoo. Sorry. Eenyutu sin buuse? Wiitii qabatanii fooloo godhaa faamilii. Wiitii qabatanii hin buusina. Ilaa nuti ka'an jedhaanu jiru hamma ishee dubbachuuf miti. Habibti ayyuu dursa irratti yeroo waa gootullee yeroo qaraatus haa ta'u waan feetirraa dubbadhu akka intala musliimaa tokkootti waa dubbadhu. Akka intala musliimaa tokkootti waa dubbadhu jechuudha. Maal ilaama fakkeenyaaf yoo feete mataa qullaa deemii yoo feete surreedhaan deemii yoo feete isa keessa kanatti uffattuu nuu dhiisi rakkoon qabu. Kun rakkoon qabu garuu ustaazarraa gorii. Ustaazarraa gorii waan feete lallabachuu dandeessa. Siigalee dura immoo sharxii laa ilaaha illallah baranii ka'anii Nabi Muhammaditti amanuu jechuun maal jechuudha akka jedhan baranii ka'anii Rabbitti amanuu jechuun maal jechuu akka ta'e baranii ka'anii Islaamummaa jechuun maal akka ta'e baranii yoo maffazzeeti kana mataatti Islaamummaa jechuun maal jechuu akka ta'e Islaamummaa jechuun maal jechuu akka ta'e yoo haffazzee ganaa dhattee matsaaf qudduusii qabattee yookaan macaafa jaraasa sana qabattee ustaazarraa lallabdaa ati sijjammari. Jechuun numaa gooti siin jedhaan jiru laa maqaan maskan garuu ustaazarraa gori bakka abbaa keetii abbaan kan keessi gorfata yoo abbaan keessi gorfan immoo namni biraan immoo sitti golfa. Maalati obboleessa keenya siin jenna moo obboleettiidha siin jenna? Ta'uun qabu kun intala musliimaa irraa hin eegamu. Intala musliimaa irraa illee hin eegamu. Dabalataanis immoo akka namni namatti kolfu hin godhini. Yoom juuzii 30 qomatti qabattee matsaaf qudduusii fuuchuu dhattee asila. Juuzuma 30 yoom qomatti qabattee yoom mataatti harfiidhaan yoom mataatti eegdee matsaaf qudduusii fuutee achi immoo ustaazarraa dhingada dubbatta. Maa dubbatte siin hin jennu ustaazarraa gadi bu'i. Waan feete hin deema akkuma nama siin jedhee namni uffata keessattis ni maraataa baasees ni maraataa kan uffata keessaa immoo hin caala. Kan uffata keessatti maraachuu of course ni caala. Amma waan sin laalle seetanatti fakkaata lulluwaan tokko the simple question gaafii xiqqoo wayii si gaafatte. Gaafii xiqqoo sana akka of tuulummaa gootee ni didde deebisu. Garuu wallaaluma keeti jaahilummaa kee jechuudha. Wallaalummaa kan ibsu jechuudha. Qaanyii kana. Simple question kan ta'e amantaa keerraa gaafa si gaafattu deebisuu dadhabde. Ta'uun qabu kun immoo kun ta'uu hin qabu habibti. Nama kabajuun amantaa islaamaan nuuf eeyyama. Hangafa kabajuu amantaa islaamaan nuuf eeyyama. Hangafa kabajuu hangafaaf bootaa laachuu amantaa islaamaan nuuf eeyyama. Jalqaba irratti duraan anuu waa'ee gurbaa wayii dubbachaa jiru jara keenya. Ani maal jedhaan jira? Amantaa islaamaa gadi fageenyaan nama waa bareetu amantaa islaamaa gadi fageenyaan nama waa bareetu amantaa isaarraa gaafa waa hubate amantaa isaarraa gaafa waa hubate waan hubate san amantaa islaamummaa nama islaamaa nama jaa'ilaaf kenna. Amma fakkeenyaaf ganaa baratta jechuudha bar gana garuu dheenga obboleettiin kan gaafii xiqqoo si gaafannaan maal goote wallaahi deebisuu dadhabde uksum billah deebisuu dadhabde arra garuu maal goota ustaaza arrabsita shuu haadha ustaaza gadi beenii arrabsu an sababa ustaaza sanaan sirraa dubbachaa jira malee laal sababa ustaaza sanaan sirraa dubbachaa jira feetu qullaa deemii nan gashu feetu mataa kan kee qullaa godhii nan gashu nungalchu jechuudha wanta kana garuu ustaazarraa bu'ii gadi baqa
waan fedhe ta'e maal ustaazan kana nyaadhaa jettaati namarra teessee hinde maatiin kan kee viidiyoo kana yoo argame maal rakkoo qaba ustaazii miti hangafti kan kee yoo dhukkee siraa kaasee badii kee irratti si arrabse maal rakkoo qaba of course badii kiyyaa jettee fudhachuu qabda malee ustaazan kana nyaattani maaltu siif eeyyame boo maaltu siif eeyyame gadi taa'e sharxii laa ilaaha illallah baradhu gadi taa'e shuruuxa salaataa baradhu waajiba salaataa baradhu waa meeqatu jira bar waa meeqatu jira kan amantii nama biraayyuu seeraan kan keetu seeraan gaggeessuun beektu amantii nama biraatti deemtee buutee achi booda immoo ustaaza irraanti ni goota qaalicha maraataa minaamin jette keer inshaallah maal jechuudha qur'aana kanarraa otoola harfii tokko mee makaarajaan qarayi otoo jedhamee nama qara'uu hin dandeenye wal beeknama nam tokko sagaleen qofti miidhageedhaa fi harfii quraanaa sana eegan jedhamu harfii quraanaa sana eegan jedhamu waa meeqatu badaa jira sagaleen kiyya fakkeenyaaf fa'an gaafan qaroo sagaleen kiyya miidhageedhaaf quraanan beekan jedhamtu no bakka ba'umsa isii harfii eeggatee nama qara'uu hin dandeenyu ta'uu isaatiin raggata shoo maaliif ta'uu qaba bar nam tokko sagaleen bareedee quraana kana qofa qaraatee ilmii diinkee irraa waa baradhe jechuu hin dandeessu asalan quraana kana qofa qaraatee ilmii diin baradhe jechuu hin dandeessu waa hedduutu jira waan ta'eef garuu meeqatu immoo xiqqaadhu siin jedha of adabuun gaariidha gaafa waa dubbatanu arraba ofii adabaa sammuu ofii to'ataa sigalee nafsii ofii gadi qabaati kan ilmiin diin itti fuftu nama makaaraja qur'aanaa tokko qara'uu hin dandeenyu sagaleen kee bareedee hundinuu maasha Allah jedhennaan arra ustaaza gadi bee arrabsa bakka haa ba'u bakka ayin bayu mee dubbadhu otoo jedhanii nama himuu hin dandeenyu akka nama qur'aanuma kana qofa qara'anii akka nama baqa jirami haafida wayii juuza soddommansaa kan nyaatanii liqimsa wayiiti akkasin itti fakkaatu no waan fedhe ta'e waan fedhe gochuu mirga qaba garuu ustaazan tuqin fakkeenyaaf akka mataa sumayyaatti badii wayyoon balleesse wallaahi mataa kiyya gadi gombisanii osoo jarri narraa dubbatanii ustaazotiin natti hin dhaga'amu mikniyaatum badii kiyya waan ta'eef badii kiyyaaf na haa gorfatan oo jarri nan gorfanne immoo namni biraa natti kolfaa jechuudha oo jarra akkasii nan gorfanne dammootu ilaa wantan siidhamu akka obboleettiitti anas akka dibarraggattu nin beeka yookaan akka akkaawuntii biraatiin na jala jirtu ayinaa sirriitti beekaa jechuudha wantan sittimu jalqaba irratti qur'aana kana gadi fageenyaan baruu si barbaachisa itti aansee akkaataa sitirii awuraa dubartii si barbaachisa dubartiin akkamitti akkasiin sattarattu si barbaachisa jechuudha akkamitti akka sattarachuu qabdu qoma kee asiin mul'isa gaafa feeti rifeensa asirraan mul'isa asii daawaa gochuun no jaa'ilumatu si jala taa'ee si dhaggeeffata malee namni kaayinuma si taazab angaruu wallee hin beeku ustaaza kanarratti sirriitti dubbachaa jiraan jalqaba irratti akkamitti akka awuraa sattaradhuu ka'ii sharxii salaata kana gadi fageenyaan maaliifi waajiba waan ta'eef waajiba sharxii salaata kana gadi fageenyaan bari nabi muhammaditti amanuun karaa meeqaan itti amanuu dandeenya ka jedhu gadi fageenyaan bari rabbii keenya akkamitti itti amanuu dandeenya kan jedhu gadi fageenyaan bari fagoodha bar fagoo gana macaaf qudduusii mamaan fakkeenyaaf macaaf qudduusii kana yookaan macaafa qulqulluu jara kan eenyutu si barsiisee naan barsiisaa tokko jedhanii hin beektu bar amantiin namaa waan fedhetti haa amananu jarri waan fedhanitti haa amananu garuu amantii namaa dhaqxee laaqxee keenyas immoo akka laaqamu hin godhin amantii namaa deemtee laaxxee keenyas akka laaqamu hin godhin dubartiin keenya kabaja qabdi sii galee
adaba dubartiin qabdullee dursa barachuutu gaariidha. Dhuguman jedhaan takka waan akka namarraa takka dubbadhee hin beeku garuu na aarse gaafa isin ustaazan kana nyaattan jettu kayir habibti shuu yaani yashfiikum maaltu siif eeyyame maaltu siif eeyyame ta'uu hin qabu kuni. Ustaaza arrabsuu miti namni xiqqaan dhufee yoo si arrabse hin tuffatini marhaabaa jedhii fudhadhu. Of hin tuulin yoo namni waan takka gaafatamtee illee of tuuluu hin qabdu konfiidensiidhaan deebisuu qabda malee. Waan akkana maal kuni dhugaa namni kan bar namni gaafuma anuma ishee kanarraa namni maal akka inni baratu hin beeka. Oon adaba wayii qabaadde adaba wayii narraa barata. Yoo aqlaaqa wayii bareeddu wayii ta'e aqlaaquma sana narraa barata. Amma adaba dhabuu adaba arraba kanaan gadi taa'uu dhiisuu. Asalan musliima jechuun nama arraba isaarraa harka isaarraa najaa baheedha. Maal mee arraba keerraa isa kam najaa baatta? Arraba keerraa isa kam najaa bahat? Bar arrabni kun ofii ishiiti qabbana teessee aduutti si qaqaa jirti bar. Dammoo yoo namni si gorse 100% comfort wayii akka tokko wayii of goote jechuudha. A'uudhu billaa. Namni waa beeku of tuuluun isarraa hin eegamu. Keessattiyyuu yoo dhuguma jechuudha yoo dhuguma googilirraa hin taane yoo dhuguma afaan oromootiin quraana hin qaraan yoo dhuguma arabiidhuma sanaan quraana qaraate taate yoo quraana juuzii 30 kana nama qaraate taate of tuuluu wallaahi namarraa hin eegamu. Of tuuluun of guddisuun namarraa hin eegamu. Of tuulanii of guddisuun namarraa hin eegamu. Namumti bar quraana qara'uun sodaa rabbii akka inni qabaatuuf gombos akka inni jedhuuf rabbii isaa qofaaf akka bitamuuf namumti jechuudha. Fakkeenyaaf anumti gaaftan quraana qara'uu fi osoon quraana hin qarahin dura jiru kamii keessa kan ture gaafan immoo baradhee akkuma namaa wa'ii quraanni kun naafa'amaa gaafa dhufu baqa gadi of qabuun namatti dhaga'ama. Gadi of qabuun of tuuluu dhabuun. Quraana jechuun bar sabrii hedduu kan namaa kennudha. Kabaja hedduu kan namaa kennudha quraana jechuun kun. Wallaahi jara keenya nama itti fayyadamee beekuuf yoo namnillee akkam waa jedhee yoo sabarte ajrii akkamii akka irratti argattu ni beekta waan ta'eef hin dogongortu. Yoo sabarte sabrii akkamii sabrii kan keessan irratti ajrii akkamii akka argattu sitti himti matuma keetu sitti hima. Qaamni keellee rahaa qaba nagaa qabda jechuudha. Garuu namni qara'ee maal jechuu barbaadeetanii wallaalummaadhuma keerraa kan ka'e of tuuluun kun of guddisuun kun wallaalummaadhuma keerraa kan ka'edha jechuudha. Ta'uun qabu kun immoo namni quraana qaree gad of qabuu beeka. Osoo namni asiin kabaleellee asitti qabuu beeka. Namni waa beeku jechuudha. Namni ilmii diinilaa xiqqoo diinirraa xiqqoo sillee qicatee jiru yookaan xiqqoo sillee mataasaa keessa jiru jechuudha. Akkaataa gadiitti of qabanu ni beeka. Akkaataa gadiitti namaan akkamitti akka walii galanu ni beeka jechuudha. Barnoota ammayyaa caalaa kan kabaja siilaatu, kan ulfina siilaatu, kan waan hunda kee miidhagsu quraana rabbiiti. Garuu yoo afaan oromoo sanaan qaraame ta'a malee kanaan akkuma quraanni kun akkuma rabbiin biraa dhufeen akkuma kanatti arabii kanaan qaraate yoo tafsiira isaa kalaaltu taate akkana hin utaaltu sila akkana hin godhattu akkana afaan hin baddu jechuudha. Akkanatti afaan hin baddu dubartii islaamaa jechuun kan maquma qofaaf dubartii islaamaa jettee olii gadi daaddiftuu miti. Sii galee feetu qullaa deemtee feetu qullaa sirbitee musliima ofiin jettu miti noo. Waan guutamuu qaba islaamummaa keessatti waan guutattee ani islaama haqiiqaa sana jechuu dandeessutu jira. Zimmetteetuma maqaadhuma islaamaa qabdaadhaa fi ani islaama jechuu hin dandeessu. Abbaan kee caalima ta'eedhaaf ati caalima ta'uu hin dandeessu. Sii galee islaaminaa waa hedduu nurraa eeggatti. Keessattiyyuu dubartoonni islaamaa oomishtuu ulamaati. Wanti isin beekuu qabdan hin qilqilleeyna.
nama hin arrabsina afaan hin bu'ina nama dhuguman isiniin jedha nama afaan hin bu'ina keessatti iyyuu ulamaa hin tuqina hin arrabsina hay hin maraattan immoo isin jara hin tuqina waan fedhan iyyuu haa dubbatanu jara hin tuqina oo badii kan kee akka ofitti beektu taate of course balleessiraa dhiifama jedhiin dhiifama jechuun bar beekumsa keerraa tokko ibsa. Dhiifama waan namaan kajettu taate beekumsuma keerraa tokko ibsa jechuudha. Ati dadhabduu kan wallaaltuu jechuun ibsu dhiifama kan namaan jettu taate. Garuu kana gadi ba'anii nama arrabsuun kun hin eeyyamamu jara keenya maaltu isin eeyyama namni akka barbaade isin arrabsu fakkeenyaaf namni waan fedhe isin arrabsu kan isin arrabsu sun xiqqaataa nama waan sodaatu kan hin qabne dursumarrattuu namni amantaa qabu. Namni rabbiin sodaatu waan dubbatu hunda keessatti rabbii isaa sodaata. Oo rabbitti kan amanu ta'e. Waan dubbatu hunda keessattuu rabbii isaa sodaata. Rabbiin na argaaraa beeka. Rabbiin na dhagaaraa beeka. Namni maal godhu namni amantaa qabu. Inni immoo ganamaaf galgala nama arrabsuu nama raggaxuudhaan bare immoo amantaallee hin qabu maquma himata malee. Amantaallee hin qabu waan itti amanullee hin qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasitti fudhadhaa sooreen illee jirti gingilchaa guliidha. Sooree dubbadhu. Salaamataallee jedheera. Gayyafti. Okay inshallah. Wallahi sumee waan keessa kan keenya jiru dubbattee dhugaa dubbachuu wallahi edalaa fi mucaa sana jala taa'ee imimmaantu na qabe. Jara keenya osoo hin beekamin warri akka kanaa kuni warra beekumsa malee beekamte argateedha. Uummanni keenya namuma wallaalaa kana fooloo godhee jala taa'asume waan sedhi burraa. Rabbiif jedhaati namni kalaama rabbii qara'ee garaadhaa qabu. Namni sodaa rabbii xiqquma siillee of keessaa qabu. Yaa akhi arraba maalitu ustaaza nama xiqqeessa ba'allaa. Wallahi sanuu intala Oromoo jechuun safuu qabdi. Akkaataa taasiftu beekti akkaataa teessu beekti kun yaakii wallahi ullaan si surreen si surreedhaan deemtu intala musliimarraa wanti hin eegamne miidiyaarra jira. Sanuushuu namni usula salaasaa gadi buusee namni keessa deebii isaa hin qaraane tokko akkamumatti wallahi ustaazatu kan jedhaan bar angaafinatti ta'e sanuu hin karakkarti wallahi luulu'aan shuruuxa salaataa irraa himi jennaan himuu dadhabde. Gaafa sanas laayivii sana jala turre ilaalaa jirra. Jara keenya nama waan beekne fooloo gootanii jalan taa'inaa. Gaafa ustaaza jechuun mandiisii keenya ustaaza jechuun mandiisiidha. Ustaazni gaafa tuqamuun dhaggeeffatanaa please. Silaa namni warra akkasii jala taa'e taappi godhee sheer koppiliin godhee deeggaru namuma wallaalaa akkasiiti malee dhiifama. Gingilchaa bira jirtaa? Gifti koositti ol bidamee turka. Zumaraan kun zumaraasii tokko laata. Gingilchaa? Sooretti maal taate? Sumii. Ol si galcheera bara. Maal taate sooree? Biraan jirtu Gingilchaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam dhugeen isuma fayyaa jirta nagaa keedha. Alhamdulillah. Dhiifama koomentii mucaan takkaas jalatti waan badaa barreessee isarratti gadi qabee barreessu osoo jedhu narkaa bahee koomentii sana akka nama barreesseetti baalagee akkanaa dadhabne jechuu isarratti barreessuu ture koomentii sana duubaan jalaa bahee akka waan hin barreesseef fudhatte dheetanii yoo koomentii sana argite. Eenyunni? Anumatu barreesse mucaa takkaas jalaa waan badaa barreessee jennaan barbaalagee akka keetii dadhabne isaan jedha jedhee koomentiin sun isarratti hin barroofne akkanumatti barraa'ee akka waan ansiin jedhee wayi fudhatteen ol bahee sitti hima jedheen. Sorry. Beekashi.
Hayya kana wasitti wayeen kana Jaalaan si beeka abshiru rakkoon qabu ishee. den ayetti Okay. eshi lubbu Hayya gingilcha biraan jirtu gingilchaan safadii. Sisoodha sitti ulbee minata fakkaata. So kana amantii namaan tokkoon duratti amantii keenya cheeggoonii barachuu qabna. Sigalee kanaafuu gingilcha sa'aatii dheeraan qabu faamilii sumettii kana. So akkasii ustaaza hin tuqina an sababa ustaaza awwal sana isin irratti dubbadhe malee isin irratti illee dubbachuun barbaadu. Ijoolleen keenya dubartoonni dhiifama ustaaza hin jedhinaa jira keenya ustaaza jira kana jijjiirani. Hoo takka nebbootiin wajjiniinis. Sababa ustaaza awwal sana isin irratti dubbadhe malee hin dubbaddu an. Ustaazni waan fedhe godhee si gorsuu danda'a abbaa keedha kabajuu qabda respektii gochuufii qabda. Sigalee ofii kan kee immoo gattaa baradhuu kai awraas dubartiin islaamaa tokkorraa eegamu sattarii kai asii qoma kan kee asii mul'isaa asii qaccee mataa keetii rifeensa mataa keetii dheeraadha moo gabaabaadha jedhaan mul'isaa jechuudha. Gurra kan kee akka feete mul'isaa daawaa gochuun hin eeyyamamu. Sigalee dabalataanis immoo waan fedhe godhe laati. Qomxaa dhiirri kaatu kaadhuuti daawaa godhu maafi mushkila. Garuu usaatatti nuun bu'ini laa yaanni kiyya. Usaatatti nuun bu'ini. Hoo xiqqaa namni bar xiqqaataan nama gadi galuun nama tuffatamaan nama aalima tuqu nama aalima arrabsuudha. Waan fedhe godhe daawaa godhu rakkoon qabu la'aan. Kana keessaa qaban qabu garuu usaatatti hin bu'ini. Of course siigalee usaatatti hin bu'ini. Kan isinii surree balbala. Ana mai zin daddabe wallahi wallahi surree miti qumxaana na gootu ustaazarraa nu goriin jedheen ilaalamma ustaazarraa nu fagordu ustaazni kan akkanaatiif gaddeebi'ee illee hin kennuufi garuu nummoo warra irratti waa baratu warra irratti waa hubatu warra irraa daawaa dhaggeeffatuuf sirrii miti waan fedhe ta'e rakkoon qabu. جوال بالبال أبدا يمتم بسوء سبحان الله أوكي نعم إيش احكي عني والله dubartiin sheexana natti fakkaatti bar dubartiin dhiiratti of fakkeessitu ilaa sagalee kan dhaggeeffadha qabaas horii nama jala kaa'ee iyyaa jira ilaa faamilii dubartii sagalee waan sirriitti dhaggeeffadha. Dubartii dhiiratti of fakkeessitu yookaan dubartii haala uffannaa dhiiraatti uffachuudhaaf yaalii gootu yookaan sagalee ishee kana garuma fedheen haa ta'u dubartii dhiiratti fakkaachuudhaaf yaaltuu fi dhiira dubartiitti fakkaachuudhaaf yaalu. Salawaatu rabbii wassalaamu alayhi sallallahu alayhi wasallam nabi Muhammadtu abaare wallahi namni dhalaarraa dhiiratti fakkaachuun dhiirarraa dhalaatti fakkaachuun kun abaaramaa namaati ofumaa isaatiif jechuun hin beeku malee sallallahu alaihi wasallam abaaramaa namaati jechuun kanatu immoo sheeka ajaa'ibaa ta'e ustaaza argata guddiidha wallaahi ofumaa isaatiif abaaramaa namaati bar arraan tana gadi ba'anii immoo ustaazarraa dhukkee kaasan keer inshaallah ta'uun qabu dura abaarsa sana keessaa ba'i. Abaarsa sana keessaa ba'i. Dubartii musliimaa tokko yoo gocha ishiirraa ka
kan islaamummaa isheetiin ala ka deemsisu ta'e dubartiin islaamaa tokko yoo dhiiratti kan fokkaachuuf yaalii gooti taate sigalee dabalatas immoo laal duuriyyumti abbaan barbaade aalima of hin godhu. Duuriyyee dhumti abbaan barbaade aalima of hin godhu. Jalqaba irratti abaarsa sirra jira of sirree silaa of sirra akka obboleettii islaamaatti silaa ustaazota ni xiqqeessitaa mi xiqqaadhooti. Ilfamaa. Dhagee of sirreessi dursaa of sirreessuu qabda. Achi booda immoo akka ustaazaatti itti dhufna. Itti dhufu. Ustaazaa miti koo ana arrabsuun sirraa hin eegamu baay'ee si galee. Ustaazaa miti ana arrabsuun sirraa hin eegamu. Akkasitti hubachuu qabda. Hundumaafuu ustaazarraa gadi bu'ii feetu waan feete gootee of gootee jechuu dandeessa garuu nama hin tuqinidha laa yaadni kiyya akka yaada intala obboleettii kan kee musliimaa tokkootti si galee maa obboleessa siin jechuuttis immoo dubartiidhuma soorii. Rakkoodha wallaa. Daawwa akka gorsaatiin godhaara malee waan darsii wayii godhaan jiru faamilii ilaa wantan jechaa ni jiru waan biraa yookaan hama biraatti illee fudhachuu dandeessi isheen yookaan akka gara biraatti illee yaaduu dandeessidha. Garuu isa kanarraa of qusattu jechuu barbaadeetani. Akkuma nama tokkoottu obbo Khaalid hono jala jirtanii ka obboleessa keenya tokko asirra jira laa miidiyaa kanarraa. Abaaramaadha. Ofumaa isaatti iyyuu abaaramaadha baraa. Abaaramaan akkamitti nama abaaraa sila? Namni abaaramaan tokko akkamitti nama abaara? Kan si abaar bar ana miti si galee? Walla namni akkaataa la sharxii salaataa waajiba salaataa namni adda baasee tokko yoo namni illee gaafate mutakabbirummaa biraa of guddisuu biraa kan namatti yaabboo namni waaqara yoom of guddisa gadi of qaba bar gombossedha gadi of qabuu beeka jechuudha. Walla ammalaa obboleessi keenya kun tasgabbaa'uu qabala tasgabbaa'ii jechuun barbaade tasgabbaa'ii an sababa ustaazaa qofan sadatti dubbataa jira dhimma wayiillee walirraa hin qabnu obboleessa keenya qaali akkuma dubartiitti deebiinuu jiraadhu jechuun sabala sigalee akkuma dubartiitti nuu jiraadhuuti waan baay'ee jira ila hadiisni Aishaan odeessan haati mu'mintootaa jechuudha hadiisa kumaatamaan lakkaa'amutu jira bar. Hadiisa kumaatamaan lakkaa'amtu jira bar. Amma waa meeqa jira bar. Dubartiin keessattiyyuu nuti waa biraa dhiisii. Ilmi diin keessaa qooda qabaachuun waa biraati. Akkaatuma xahaara dubartii barattee beekuunu waan guddaadha of course. Akkaatuma xahaara dubartii barattee beekuunu waan guddaadha. Ka biraa fagoodhaayyuu jechuu barbaadeetan. Achi booda waan ati gootu hunda itti yaaddee goota. Si galee gaafa kanarraa barattee kaatee si jammarii namni waa beeku nama narraabsu laa wantati beekuu qabdu. Osoo arraffameeyyuu otoo raggaxameeyyuu namni waa beeku wallaahi nama narraabsu. Otoo ijasaa biratti namni isa arrabseeyyuu ittiin deebisu marsii. Rabbii isaa sodaata waan ta'eef. Arra yoo daangaa itti darbee arrabse nama kana. Arrabni isaa kun yoo jecha hin taane jetteen bor waan isa eeggatu waan beekuuf dukkana qabriitti maaltu akka isaaf qophaa'ee jiru waan beekuuf nama hin tuqu. Dammootu dheengadda tokko ummata pheenxee arrabsitee ummanni pheenxee gurra keetti dhageessu maamma jettee waamti. Jazbaa jechuudha. Maamma jettee waamti bira teessee ilaa warri macaafa qulqulluu barsiifna jettanii otoo kana hin baratin otoo kanarra kana dhiisaa kun guddaadha kanarra walakkaa kana osoo hin baratin
macaafa fuutanii olii gadi yaaftanii Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gurra keessanii dhaga'u pheenxeen dhuftee Muhammad jettee waan feete jettuun of kabaja. Of kabaja yookaan immoo jarumtu isin waammatu silaa Yesuus jaallateedhaan ma dhufanii. Yookaan silaan akkanaa kun islaamummaa keessaa waan godhu hin qabu jarumti isin waammachuu qaba. Bar akkamitti gurra kan keetii dhaga'u namni tokko si bira ta'a. Yoo waa barsiisuu barbaadde dursa maal gootaa nama tokko laa garuma shahaada kana keessaa nama tokkotti si qadduutii maal jettaanii macaafa qulqulluu kanarraa barachuu barbaadee jedhiin. Macaafa qulqulluu kanarraa barachuu barbaadee jedhii mee garee shahaadaa keessatti guyyaa tokko islaamummaan xiqqeeffamee hin beeku bar. Wallaahi qubna gara isinii jechaa jiraan faamilii. Islaamummaan xiqqeeffamee hin beeku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam xiqqeeffamanii hin beekamu. Hin beekanullee. Namni tokko daangaa hin darbu. Namni tokko daangaa hin darbu jechuudha. Bar amantii namaa gaafa barsiiftuu laal wantooti beekuu qabdu. Atamma akka beektuu amantii kan kee beektuu wayitti amantii namaa bira dhadheemi. Otoo amantii kan keetiif diinii keetiif ka dhaabbatu taate gurra keetii dhaga'u Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jecha hin taane tokko irraan dhageessu. Sallallahu alaihi wasallam fiidaa ta'uu qabda amantii keetiif. Ndee amantii namaa lallabaa akka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurra kan kee bira dhaabbatanii akka namni arrabsu maa goota. Sikoonduma tokkoof si'ii waa'ee Nabi Muhammadii dubbatu sikoonduma takkaaf si'ii waa'ee Nabi Muhammadii dubbatu pheenxeen dhuftee akka Muhammad jettee waan barbaadde sirratti jetti jechuun qabdu bar. Amantiin keenya amantii ragaa qabu. Amantiin Islaamaa amantii ragaa irratti hundaa'edha. Amantii kabaja qabu. Amantiin fedhe kan amma isaa hin geenye kan waan feenan hin madaalle jechuudha. Amantiin Musliimaa. Amantiin Rabbiin biratti jaallatamaa ta'e. Amantii Rabbiin biratti fudhatamaa ta'e. Garuu teessee macaafa qulqulluun barsiisa jettee waan feete goota. Yaabboo macaafa jalqaba irratti amantiin keenya amantii namaa tuquullee nuuf hin eeyyamtu. Amantiin keenya amantii namaa tuquullee nuuf hin eeyyamtu. Kabaja beekna nuti. Ulfina beekna. Si'ii taa'u jechuudha. Si'ii taa'u namni bar yoo waan godhullee dadhabee hadiisa qaraatee jirtaami kanaan deemi namaan jedhee nama agarsiisaa malee isaanii arrafamu gurra sakamtu si dhagaa. Jechuma Muhammad jedhu akkamsi bira ta'anii jedhu laal atoo afaan Arabii qaraate atoo looga afaan Arabaa akka itti maqaan sun waamamu ni beekta akkamitti sirreessi jechuu ni qabda bar kanallee ati. Nin barsiisettee dhatteemi. Nama dhaggeeffadhaa la faamilii an nama arrabsuutti hin jiru yookaan nama kana kumachuutti hin jiru wallaaluma isaati waan ta'eef. Sagaleen kiyya bareedee qofaaf an quraana qaree hin jedhu. Sagaleen kiyya yeroon quraana qara'u miidhagee qofaaf namni sun quraana qaree hin jedhamu. Sagaleen qofti bareennaan wallaalaan jala dhaqee maasha Allah jennaan waan makhaarajaan qaraamutti fakkaataa jira. Sinigalee nama otuu harfiin ayin eessarraa bahaa bakka kamii ba'a. Sigalee mee harfii dhumti ayin qubee dhumti ayin jedhu eessarraa ba'aa. Sinigalee qubee dhumti haaniif qubee dhumti haan eessarraa baha jettee otoo gaafatte wallaahi nama deebisuu hin dandeenyedha. Nama deebisuu hin dandeenyedha. Mikniyaatum akkanattuu namaaf gala waan ta'eef. Sagaleen quraana qaraan qofti bareedeedhaaf namni sun waa barate hin jedhamu. Dabalata quraana juusa dhuma of gadi buusanii dhaqanii usuluma xiqqoosii markaza irratti shaa'irra jedhanii waa baradhe jedhanii asii dhufanii akka fedhan lakkisuun akka fedhan akka farda hidhaa keessaa bahee gulufuun no dhaabbachuu qaba. Namni sharxii laa ilaaha illallah kana namni hin beekne akkamitti amantii ofiillee arrabsiisa amantii namaallee hin beeku. Amantii namaallee hin beeku jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu nuti. Ta'uu hin qabu. An kan hundayyuu kana sirraa dubbachuu barbaadee osoo hin taane ustaaza tuqxe. Hin abaaramin silaa abaaramtee jirta. Hin abaaramin silaayyuu abaaramtee jirta. Dhaamsa kiyya. Akkuma nama siin jedhu quraana sagalee bareechuu qofaa osoo hin taane makhaarajaan gattaa'ii qara'ii. Rabbitti amanuun maal akka ta'e kana gattaa'ii baradhuu ka'ii. Nabi Muhammaditto kabajuma Nabi Muhammad qabanu
Gattaa ilaali baradhu dura. Kabajuma isaan qaban. Sahaabonni bar kan hamma sibiratti waan fedhan jedhamee naan ustuu dhiisii. Sahaabonni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaafirri biratti maqaa Nabi Muhammad jechan ta'aneen hin waamanu. Haga islaamummaan onnee jaraa keessa jirutti. Haga islaamummaan qalbii jaraa jiisee jirutti. Kanaafuu dursa maal gochuu qabda? Kabaja isaan qaban gatteessee barachuu qabda. Kabaja islaamummaan qabu gatteessee barachuu qabda. Waanti fedheyyuu yoo afe. Gatteessee barattee kaatee gaafa namni sun immoo gadi ba'i rakkoon qabu waan si barsiise kanarraa beekumsa kanarraa namaa qoodi gaafa namni siin jedhee yookaan sheekni sun gaafa siin jedhe gadi ba'i dubbadhu. Ati kan akka keetii kun gattaa'ee ustaazaan kana nyaattan jechuun abaaramtu. Wallaahi abaaramtu of nama jibbisiisa bar. Nama hin qaanfachiisin habibtii. Nama hin qaanfachiisin obboleessa kiyya. Habibtii maaliiti? Obboleessa keenya qaaliidha. Walla nama hin qaanfachiisin nama waan fedhe ta'uu mirga qabda. Garuu maaliif tarii maaliif waa'ee kiyya keessa galuu danda'u jarri kun jechuu dandeessa. Wanti nu galchu bar amantaa islaamaa qabattee amantii namaa waan tokko osoo kaatee amantii sana keessa waa balleessite akka raggaxamnu sirriitti beekna. Amantii islaamaa qabattee amantii sana silaayyuu islaamummaan kun abbaa dhabe malee sila waan dubartuma beekaa jedhanii Ustaaz Raayyaa tokko waan dubartuma beeka. Wallaalaa of jala naqatanii ta'anii Maasiyoon lakkoofsa akkana Yohaannis lakkoofsa akkana jennaan wallaalaa maaltu si jala aslan wallaalaa yoo ta'e malee bar namni sammuu qabu gaafuma tokko mataa si fonqolchee si biraa deebi'a ture. Gaafuma tokko gaafiidhuma tokko qofaan mataa si fonqolchee si biraa deebi'a ture. Mikniyaatum wallaalaa wajjin teessa rakkoon kana bar wallaalaa wajjin teessa waan ta'eef wallaalaa wajjin teessaa beekaa xiqqeessita. Hayyuu xiqqeessita. Aalima xiqqeessita jechuudha. Wanta akkanaa dhiifamuu qaba. Habibti obboleessa keenya qaaliif kabajama waan akkanaa dhiifamuu qaba. Adabatti deebii. Adabatti deebii jechuudha. Waan ofii kan keetii feetu mataa kan kee kana galabbatii feetu ol galagalii waan feetu godhi. Garuu maqaan barsiisota amantaa islaamaa dhahamuu hin feenu. Nasirraa dubbataara malee kan sirraa dubbatu hedduu jira ture. Hedduu jira ture. Garuu namni akkanaa kun immoo akka ilmoo kiyya jedhee si gorfate malee akkati akka waan kam dubartiin aalimni gorfannaan wallaahi sagalee kun sirriitti dhaggeeffadhaa. Dubartiin aalimni gorfannaan aalima xiqqeessitu. Dubartiin beekaan gorfatee jennaan beekaa sana itti deebitee xiqqeessitu xiqqaattuu nama tuffatamtuu nama. Abbaa siitiif kan eddee hin qabne, obboleessa siitiif kan eddee hin qabne. Nabi Muhammadiif illee kan eddee hin qabne jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Maaloo ulamoonni of biraa waan of biraa fuudhanii nu barsiisaa jiran hin qabanu. Waan of biraa fuudhanii nu barsiisaa jiran hin qabanu. Taraa dhaalaan kan dhufee isaan bira gaheedha. Ulamaan dhaaltuu anbiyaa ta'uu hin dagatini. Hin xiqqeessini wanta fi hafu. Kanuma akka keetii ol baafadhu dhukkeerraa kaasi. Nun galchu laanni. Garuu namni waa barsiisu tokko yoo si gorfate hin xiqqeessini. Nama tokko xiqqeessuun hin barbaachisu. Abbaa keedha bakka yoo kamiituu abbaa keedha. Abbaan ofii kabaja qaba. Yaani ulfinallee ni qaba jechuudha. Dhugaan isin abbaan ofii fakke an waa balleessina yoo gad deebisanii onna deebisanii narraa dubbatanii of course rakkoon qabu. Rakkoon qabu abbaa kiyya waan ta'aniif na gorfachuu qabu. Abbaa kiyya waan ta'aniif na gorfachuu qabu. Abbaan duruu nama gorfata. Obboleessi hangafti duruu nama gorfata. Ayyoonni duruu nama gorfatu bar. Nama jaallatanu namni gorfamu gorsata malee namni nam tokko nama sana hin jaallanne yoo taate nama sanaaf eddee hin qabdu yoo taate rakkoodha kun yoo rakki nama taakeetii kan ibsu jechuudha.
garuu abbaa ofiitiin kana nyaatan jechuu jedhu jecha kanaallee takka akkana godhama namni kun jedheellee hin yaadu ani dhugaa rabbii namni kun akkana godha jedheellee hin yaadu. Ta'uun qabu jara keenya kun ta'uun qabu namni gaafa nuti akkana taanu kaafirummaa nurraa barata. Gaafa nuti adaba dhabnu kaafirummaa nurraa barata. Hin dubbachaa jira sagalee kun dhageessanu faamilii. Galchi eenyuun galchaa? Eenyuun galcha? Eenyuun galcha faamilii galchi jettani? Jira alhamdulillah eenyuun galcha jettani? Eenyuun galchi jettanii? Adabaan ni dubbattaa? Ishee feekii akkaawuntii feekii yoo hin taane kottuu seen yoo ta'eef adabaan ni dubbattaa jalqaba yookaan hi'i jette adabaan. Adabaan haqlaaqa islaamummaatii yoo ka dubbata taate isin gasha. Eenyutu jedha kabiraammoo? Astaghfirullah adaba hin. Okay adaba yoo dubbattan hin seensisa. Gassee ergaa fi moodisaroonni. Gassee ergaa fi moodisaroonni gassee ergaa hime. Eenyuuf qoy Naziifoo nama gadi hin buusinii nama hin galchinii taa'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayya. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii ijoollee sheer natti godhanii jennaaniin dhufee jalqaba irratti Yoo akka raftee hin islaamaatti jiraanne ayuu yoo raftee hin jiraanne viidiyoo bayi waan jette san akka irra deebite jettuun barbaada waan ta'eef. nan jedha rakkoon qabu waan hin fedhee akkan fedhetti jechuu nan danda'a jalqaba irratti ati Viidiyoo bayi ayyee ni jetta. Nin beekaa. Nin beekaa viidiyoo bayi. Oi viidiyoo siifan ba'amuu laazima miti viidiyoo ba'uun shamarri islaamaa tokko viidiyoo baatee taa'uun dirqama miti si galee Tokkoffaa irratti waan jette san dhaggeeffadhu waan jette san si gaafachuu barbaade viidiyoo laal dhaggeeffadhu waan jette sana qofa akkati ija kiyya birooti irra deebitee irra baatuun barbaade viidiyoo bayi. Ishinan jedha qoy jalqaba irratti ati maana wamte na waliin hin dubbatin nabi Muhammad sallallahu rabbi wasalaami obboleettii kee yookaan ammoo hatta obboleettii kee dhiisiiti Aan hama keerrallee hin jiru kun haman jedhamu firri keenya jala jiraachuu danda'a akkaawuntii siluma jalqaba gaafa nufu maalan jedhee of course hayyuu adabaan na dhaggeeffadhu jalqaba gaafa nufu fedhu akkaawuntii biraatiin na jala jiraachuu dandeessaa jedhe hamiin jedhamu kunii jedhe laayivii irra jira waraabamee qaqqabuu qaba jedhe. Sume akkasin jedhee bar'an nabi Muhammadi akkana jedhani sallallahu alaihi wasallam obboleessi kee tokko jedhani waan inni jaallatu irra sallallahu alaihi wasallam maal kun Oy akkasin jenneeti tasgabbaa'ii obboleessi kee tokko jedhani hatta waan inni jaallatu haa ta'u waan inni hin jaallanne haa ta'u la dhaggeeffadhu waan jette qofa viidiyoo bayi ana filafiititti na agarsiisi waan jette qofa ati na hayyamsiistee dubbataa jirta na hayyamsiistee dubbataa jirta waa'ii kiyya na hayyamsiistee ati islaama isa qabu wallahi billahi osoo ati mataan akkana garagaltee akkasoo galchee baafete dubbatterraa wanta kun garuu namni sun nama barnoota irraa fuudhu abba eenyuun taana murtii nama sanarratti dhabu. Ati muslima yoo taate tokkoffaa na waamiti na gaafadhu lammaffaa ammoo ati muslima isa kam islaamummaa waan takka waan si gaafadhu qabu ta'u badaa kiyyaa ta'u dudduuba kiyya maaltu si dubbachiisa waa'ii kiyya ati muslimtitti duuba kee miti kun dhaggeeffadhu habibti waan si waa mulleen qabu jedhanii hin dhageenye dhaggeeffadhu liisimii dhaggeeffadhu ol baate mi adabaan na dhaggeeffadhu nan dubbadhaa na dhaggeeffadhu hin dubbattaas hin dhaggeeffadhu. Hamma anti bara hamma ansheer natti godhamee ani sammuu madheenyaan seenee dhaggeeffadhu ani sammuu madheenyaan seenee waan rikkadu godhame post godhamu dhaggeeffadhu.
callisina dhaggeeffadhu. Waan akka godhe immoo dhaggeeffatama kee dubbadhe gaarii kee dubbadhe. Okay. Eeshi rakkoon qabu. Jalqaba irratti Na waliin dubbachuu feetu. waan sheeka sanaan jette harka kan kee ol qabdee ka jette sana viidiyoo baay'ee jekoo duratti natti agarsiisi. Namni barra nam tokko yoo nama gorfate nama sanaan jechuun hin qabdu. Waan baay'ee. Gorsi maali? Gorsa jechuun maal jechuudha beektaati jalqaba gorsaa fi arraba adda baastee beektaati. Abbaa keeti bar gadi fedhee yoo sirgate maaf akka naan jettee respect gootee gaafachuu qabda. Maal keetoof akka jettaanaati. Inde? Sumayya na dhaggeeffadhu. Ani abbaa feete jedhe hayyuwaati nama. Ilaa Sumayya. Wallahi nan ba'aa qoysiif hima. Ilaa na dhaggeeffadhu Sumayya. Jecha ustaazi sanaan jette jedhime. Nan jedha siin jedhe bar waan sitti fakkaate. Mooditaroonni nama hin galchina. Mooditaroonni nama hin galchina. Faamilii. Mooditaroonni nama hin galchina. Ayyuu mee dhuguma ati ayyuudha waa hedduun seenaasaa indoom sila ba'uu fanka. Dhaggeeffadhu sila ba'uu fanka. Gaafii hedduudha ganaa kanan si dhiyeessu. Viidiyoo bayi. Dhiyeessita waan feete. Viidiyoo bayi. Qoy. Mooditaroonni nama hin galchina. Tee kuriidha. Barsiisaa Ahmad dhiifama walla. Gadi sin bootanii rakkoon qabu. Dhiifama isiniin jedheera. Raaniyya Jimmaalech. Bareeda. Dhiifama isheen. ما شفت شيء. ما شفت. Ini komentin merati orang tu. Apa deba? Aku salah depan tar tu, ada depan tamal deh. Ashi, just dalagaa waan turee fi viidiyoo akkan ba'u feeteedhumaaf malee dalagaa nan tureeyyuu qoy. Ashi. Wanta viidiyoo si baasee dhaggeeffatu. Eeni nan jedha waan fedhila ayyuuni ila tokko farati Sumayya waa tokko beeki ayyuun nama waan tokko gochuu jettee sodaattee nama dudduubatti deebitu. Obboleettiin tokko namaa gorsituun si gorsaa ture waan namni tokko namaa himuun rikkarri godhamee si haa qaqqabu waan akkaawuntii Wallahi asin turre no asin turre nan gorsine ati nan gorsine qeeqatti turte that fine. Obboleettiin kun maal si gorsaan dhaggeeffatu si baaseef harka waliin kana nyaattan jette ija kiyya bira taa'ee jedhimee. Ashi hin jedha waan ati gootu si garsiisa. Ashi boristaanaan namni ayyuu jimmaa Tokko ayyuu jechuuf hin jedha tasgabbaadha. Nan jedha tasgabbaadha. Nan jedha qoy sit jechuuf jedheetani akkuma itti jedhetti daayirektii seera isaa guutee siin jechuuf jedheetani. Namni ayyuu jimmaa yoo dhimma irraa qoy tasgabbaa'i nan jedhaafanii jechuu jedheetani tasgabbaa'i. Waan hin jedhe sana akkan jedhu feeteemi nan jedha tasgabbaa'i. Maa tokko sirra hin barbaadu ayyuu dhaggeeffadhu. Kalimaa tokko waan wan jedhi sana jechuu jedheetani tas ila akkan jedhu feeteemi Sumayyaa akkan jedhu feeteemi. Awwaanta dhugaadha atoo waa barsiifta kanaafu an harkichisuun kan kee ta'u. Kan kooti anatu jedhe jechuufani bar irra deebi'ee si jechuufani waan hin jedhe san har'as taanaan boris taanaan hin jedhini ayyuu na dhageessa dhaggeeffadhu fulful hin jedhini na caqa waan asin jedhu qofa dhaggeeffadhu ayyuu waan takka hin dubbatin kan jedhe jedhi harka kee sana ol qabi harka kee sana qofa ol qabi kan jette sana qofa ol qabi harka kee. Si jechuufani indee tasgabba'i ka akkan jedhu feeteen maqaa isaanii dhahi jedhi akkuma jette akkuma viidiyoo sana dhagaye jedhi.
taanaan boris taanaan namni ayyuu jimmaa dudduuba si hamatte yoo gorsuu feete waamiiti yoo gorsuu feene dudduuba si hamatte taanaan kana nyaatta abbaan feete jechuudha. Ayyuu jinni jaankaa waliin yoo gorsuu feete seeniiti na waamiiti na gorsi ani ustaazas jedhi ani jinnis jedhi yoo na gorsuu feete na waamiiti na gorsi yoo sanan taane kana sitti mul'ataami kana nyaattanii hundi keessanuu isin galee ustaazaa fi jinnis hin beeku nu miti addaamchi nu miti nu dhaggeeffatu nu imitin transport a'udhu billah nama hunda namni maqaa ayyuu jimmaa dhooftee waan isii dubbatte dudduuba isii kana nyaatta kana maaltu maqaa daamiti a'udhu billah kana maaltu maqaa daamiti dhaggeeffadhu jechuma ustaaza waliin jette maqaa isaanii waami jedhiin siin jedhee maalan tuuta bishaan buuta kana maaltu maqaa jedha jechuma ustaaza waliin jette maan jettu ati ho maal jinnii si funfatamoo inkolfinaame qottu di gadi buusina no akkasii gochitu hin barbaanne jechuma isaaniin jette qofa haa jettu hin barbaadeen kottu ol deebi qoyamee hatas gabbooftu maal ganaa gaafee hedduun si gaafadhaan hin ta'a walla gaafee hedduu soorii abbaatee gassee ergaran qabinaa gasticha baatee gassee ergera gastiin qabina ganaa gaafee hedduun gaafadha ani ganaa gaafee hedduun gaafadha gadin buusinaallee adubbattu ana arrabsitu anko an qabasnitti meera an waan fedhayyuun soraaddu garuu namni nama amantaa islaamaa barsiisu immoo xuquun qabudha yaanni kiyya kanu nama hamma gadi na buusteenu kana nyaatta jedhiin yookee kabajeen si wajjin haasaa jira malee mana kiyya dhaqee godhee si as qayyamuu wallaalle Sumayyaa. Ana bar ana jechuun dhaggeeffadhu of course na xiqqeessitee na guddiftee namni waan tokko nan godhu garuu hayoo na caqasi namni bar waan si jaallatu dhugaasitti maali. Namni na jaallatu duuba kee dhaggeeffadhu hayuu nama fedhe taanaanu an duubatti nama machuuf illee qophii miti rikoordiin oowwana paartiin gadhiifatu fakkeenyaaf mana kana gaafan banee salaamataan qabu jedhee ijoolleen poostu gonaan dhaggeeffachuu dandeessu namni hin talaa dhaggeeffadhu ati hayuu. Jinniin siraas yoo siraase si keessaa qabbanaa'uun siin jedhe kan obboleettummaa dabalata hin jarjarini maa wayisi kabalaaramoo